كان نليايال عبد الله سمع النداء الدكتور قبوف مايكروسوفت دولاركم دغدمنيات السلام عليكم اكم جرتن حردفتكي obboleewwan waa lama isiniif dhiyeessa keessaa kan munashid yookaan mucaa nashidaa baasuu Sa'iid Muhammad Sa'iid gurbaa sagaleen bareedduu gurbaa Ramadaanni itti yaadatamu kan Ustaaz Raayyaan Dhengedda yeroo dhuma dhihoo dhufeena dubbisee deebi'e jedhani ammoo osoo nashidaa kana Mu'aazii wajjin hin baasin viidiyoo gaggabaabduu lamaan isin agarsiisa. Mucaan kun Muhammad Sa'iid kan sagaleen isaa bareedduu miidhagduu gaafa yaa Rasuulallah nashidaa jedhu waggaa baasan qaroon isaa biraa du'e har'a ammoo innis fuula Rabbii jira. Kaleessa gaafa Ramadaanaa isa yaadatama nashidaa keessaa nashidaa Mu'aazii wajjin baasan nashidaa isa agarsiisu keessa sagalee bareedduunis keessaa lammataa ammoo viidiyoo muciyyoo Microsoft app yookaan kaampaanii Microsoft dalagdu kan Dhengedda ajandaa taatee kuweetitti fudhamte namoonni hedduun waan isaan barre keessaan waa'isiillee waa xiqqoon isiniif adda baasa akkam jirtan obboleewwan kiyya. Har'a Muhammad Sa'iid kaleessa nashidaa baasee akkas jedhee sagalee isaa bareedee akkasitti deema. Har'a ammoo inni nu biran jiru. Keenya saddaboo keenya noolu guyyaa hatin beekamu malee guyyaa nuti walitti adda baanu beeknu malee guyyaa nuti walitti walirraa deemnu hin beeknu yookiin siddunyaa tafa yookiin naddunyaa tafa yookiin sinna dura bu'a yookiin ammoo nas dura bu'a Allahu a'lam duuti abadan hin ooltu guyyaa eeggataarra malee kana beekaa wal zollomnaa kana beekaa wal hatuun kana beekaa wal zollomuun kana beekaa wal sobuun kana beekaa wal goyyoomsuun hin barbaachisu. Ammoo Rabbiin fuuldura keenya dudduuba keenya qabeeti malee ta'uu fuuldura keenya qabeeti namni guyyaa tokko wal zollomu hin jiru. Obboleewwan ergan viidiyoo xixiqqoo asirraa isin agarsiise mee walitti deebina. Wallaa yaani iddoo qabrii isaatti illee namni hedduun achitti intanaa ta'ee mee gurbaa xiqqoo kanallee ni qaba sagalee isaa bareedduu nama dhaggeeffata. አንድ ቀን እንለያያለን ማንን ቀድሞ እንደሚሸኝ አላህ ነው የሚያውቀው። ሁላችንም እንለያያለን። የዛሬው ውበት አብሮ መቀማመጡ አብሮ መብላቱ ሐዘን ሲኖር ደርሶልኝ አላህ ቀጠሮ እግሬ ቢያንስብኝ በራው ልቤ ተነሳ ደርሶልኝ አላህ ቀጠሮ እግሬ ቢያንስብኝ ለጉዞ ክንፋሻኝ ለመሄድ በሮ ኑራው መሃል ደርሼ ከጄ እንዲሽር ህመሜ صلاة ربي عليكم سلام صلاة ربي عليكم سلام مصطفى نبي يملا إمام صلاة ربي عليكم سلام صلاة ربي عليكم سلام مصطفى نبي يا أبو بكر صاحبي عمر ودادي يا عثمان بالموال يا علي وندمو مصطفى نبي يا ملا وإمامه صلاة ربي عليكم سلام Gaafa interview godhamu gurbaan kun interview hedduutti illee dhiyaate namoonni tarii afaan Amaaraan dhageenya hedduu keessan dhaga'uu dhiisuun mala har'a fuula Rabbi jira gurbaan kun gaafa qabrii geeffamuu mucaan kun walloodha kamiseedha Finfinnee keessatti hin awwaalamne fuudhaniitii deemanii kunoo gizeenii የውጭ ሙሉ አካል ምርጥ አያስብልም የውጭ ጎዶሎም ክብር አያጎልም የሰው ተፈጥሮ ዋጋ ሲለካ ሙሉም ጎዶሎ ልብ ነው ለካ namoonni waa isaa beekanu hedduu irraa haasaa jiran. Sa'iid Muhammad nama qophaa isaa masgida lama ijaare jedhaaran warri irraa beekanu waa isaa ijoollee walloo nama qophaa isaa masjida lama ijaare jedhanii Rabbiin rahmata haa godhuufi. Sa'iid Muhammad Sa'iidi Rabbiin jannata keessa isa haa kaa'u. Buleewwan kiyya kanuma kadhannaaf malee wanti nu goonuun jiru. Erga kana jennee booda muciyyoo Dhengedda waa hisii boolla namee viidiyoo haraggeeffannee deebinu.
عبد الله سمع النداء. الدكتور عبد الله الدبوس من الكويت سمع النداء. الدكتور عبد الله الكويت رجل الاعمال الكويتي عبد الله الدبوس لبى النداء. الدكتور عبد الله لبى النداء. الدكتور عبد الله الدبوس لبى النداء. يقدم وظيفة رائعة للمهندسة المغربية ابتهال البطلة الدكتورة ابتهال التي فضحت وعرت الاحتلال وكشفت تواطؤ شركة مايكروسوفت بجرائم الإبادة على غزة. والله العظيم يا الكويتيين بترفعوا الراس. والله العظيم يا الكويتيين بترفعوا الراس. والله العظيم يا الكويتيين بترفعوا الراس. بولوان فيديو كان دين جدا جدا إن أجندة تاونا مون هدوان إسا إراهم بيكني أدهم بيكني وان إسا مجيو فوتو سياسرات أغرتانو مجيو بريدو فيديو سياسرات ديمو كان غافا إسين dhalattuu Morokooti. Ishiin dhalattuu Morokooti. Garuu dhaabbata Microsoft keessa dalagdi. Microsoft namni wallaan hin jiru. Dhaabbata guddicha Microsoft keessa dalagdi. Microsoft waggaa 50 isaa uumamee waggaa 50 isaa kabajachuuf godhaa jira. Sagantaa gaggeessaa jiru keessatti Microsoftin xabaan Filisxeenii Israa'elii gargaara. Microsoftin dhaabbanni Microsoft gatii maallaqa qabuuf Microsoft jechuun nama birrii biliyoonaan qabuudha, nama baay'ee qabuudha. Hin beektan nama tokko hin beektan jedhata yaada. Israa'elii gargaara. Israa'eliin ammoo Filisxeeniin akka godhaa jirtu keessaa kan samoona kanaa adda. Ishiin ammoo raatinni isii yookaan baatiitti kan isiin nyaattu maallaqni isii $20,000 nyaatti. Damooza $20,000 nyaatti. Microsoft keessa hojjetti $20,000 jechuun birrii Itoophiyaa birrii meeqa? Yoo tilmaamne birrii guddaadha jechuudha. Ishiin dhaabbata Microsoft keessatti damooza guddaa nyaattu gaafa waggaa 50 isaa kabajatu ol kaatee achitti namicha sagantaa gaggeessaa jiru sanarratti waa'ee Filisxeen akkamitti hin dubbanneef lola kaaftee achi ari'amtee hojiirraas ari'amtee baate. Isiin Muslima Morokoo dhalattu Morokooti. Erga damooza isii 20,000 dhabdii ari'amtee baate dhalataan Kuwait Dr. Abdallah Dabbuusiidha. Zarii isaati Dabbuusiin natti fakkaata gaa yaani biyya Arabaa Gahbaanii Iteebii waan akkasii qabdimti. Dr. Abdallah Dabbuusiin ishii inni ammoo Kuwaititti nama kaampaanii dhaabbata guddaa qabuudha. Dhaabbata guddaa kanatti waamee ishiillee hojii keessa gashee damooza isii deebisee fi akkasitti qalbii ummata muslimaa addunyaallee fayyisee gammachiisee isiin ammoo dhaabbata kana keessaa Filisxeeniif jecha li'annahu wanni isinii galuu qabu yaa xiqqa yaa guddaa yaa beeka yaa wallaala yaa muslima yaa kiristaana addunyaan kuni kiristaana haa ta'u muslima haa ta'u xiqqoodha bor dhiifnee deemna akkuma Muhammad Sa'iid kana nuti bor hin jiru yookiin siddura yookiin nadura doo malee hin jirru cufti keenya hin jiru ammoo ishiin ammoo maallaqa kana nyaachuurra sagaluma Filisxeeniin dhageessa jechuuf damooza kana dhiifteellee akkasitti of iyyitee kaatee iyyitee Filisxeeniif dubbattee akkuma viidiyoo si agartanu kana dalagaa sirreelle ari'amtee rabbiin ammoo lafan buufne achumaan Kuwaitidha. Dr. Abdallah Dabbuusiin akkasitti waamanii hojii kaampaanii isaanii keessa kaampaanii maal akka ta'e ibsuu baatanullee waan maal akka ta'e illee gara boodaallee isin ibsa jechuudha. Hojiitti galchee isi gammachiise muslima hunda gammachiise jechuudha. Buleewwan viidiyoon kana fakkaata rabbiin umurii keenya dheeressu warra du'aniif illee rabbiin ifuma haa godhu isin jecha like share godhaati galatoomaa ulfaadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.